My name is Switch On. Kan lakkoofsa meeqaatti duraanuu akka meeshaan chaayinaadha. Umriin gaana tumbe ko sanitti. Nama miseeji dubbisuudhaaf sagalee TVdhaa gadi qabe. Haye kam jirtu hordoftoota chaanaalii Gadaa Baay'een ani nagaan qaba har'a viidiyoo qosa asii fachi jedhu isiniif dhiyaadhee jira. Warri chaanaalii YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan nutti daamaa isiniin jedha. Egaa YouTube chaanaalii YouTube kanarratti wanneen gadiidhaan piraankiiwwan adda addaa diraamaawwan adda addaa walaloowwan adda addaa asirratti ni gadhiisna. Chaanaalii YouTube kana kan isinirraa eeggamu subscribe gochuu qofa. Kanaafuu har'a gara viidiyichaa adeemuu na waliin turtii gaarii isiniin jedha. Egaa gara qoosaa is tokkoffaa irratti yeroo deemu intala Afrikaa takkattuu namicha lammii Chaayinaa tokko waliin bultii ijaarrate waliin bara tokko jiraatan. Egaa bara tokko jiraataniin boodatti daa'ima dhiiraa tokko deessee fi xinnoo jiraatee du'e mucaan suni. Intalli kun abbaa manaa isheetiin yoo maal jette gaarii isinitti fakkaata. Duraanuu akka meeshaan chaayinaadha. Umriin gaana utuu hin beekuu sanitti horomtee jedhama. Qosaa koo isa lammaffaarratti yeroo darbu mucaa tokko ture barataadha. Mismaarri Ingiliffaa maal jedhamaa jedhee yeroo mucicha gaafadhu mucaan kun maal naan jedhe seetan kan lakkoofsa meeqaatti naan jedhe seetan yeroo ammaa kana mucichi meedisinii argateera. Qosaa koo isa sadaffaatti yeroo deemu mucaa hiriyaa Abarraa jedhamu tokkoon qaban ture. Mucaan kun faranjii tokkoon yeroo wal argu maqaan kee eenyu jedhee yeroo wal baruuf kaan what's your name yeroo jedhuun maal jedhan seetanii my name is Switch On jedhe. Qosaa isaa afuraffaatti dabarree jira. Qosaa inni afuraffaadhaa mucaa takkatu telegiraam irratti sikii takka ture ishii dhaabuu wal barree tura. Ishiin akkam viidiyoo meegaabaayitii 40 bira natti argiteeti laalii yeroo naan jettu anis waan mana kokorsiis ta'a jedheetumaan akkanumaan hahaha jedhee gadhiisee itti eege. Garuu viidiyichi yoo maal ta'es mishaa seetanii viidiyichi garuu yeroo awwaalaa du'a abbaa isheetiin kan ta'u seetanii. Qosaa koo gara shanaffaatti darbee jira. Egaa qosaa koo gara shanaffaatti yeroo darbu qosaan koo isaan amma ani isiniifuu kana keessaa isa kam akka isin irra isin kokolsiise koomantii jalatti naaf kaahaa isinii jedha. Tokkoffaan isaatiidha nama baankii banuudhaaf dhaqee furtuu qabatee deema. Lammaffaan isaatii immoo nama taaksii seenuudhaaf kophee baafateedha. Sadaffaan immoo nama miseejii dubbisuudhaaf sagalee TVdhaa gadi qabe. Afuraffaa irratti yeroo deemnu nama footoo bordii ka'uudhaaf kophee xaragsiisa. Kana keessaa isa kamtu baay'ee isinitti tole koomentii jalatti naaf kahaa isiniin jedha. Egaa ammas qosaa koo isatti aanutti yeroo darbu barattoota yuunivarsiitii Rift Vaaliitu jiran turani. Isaantu barsiisaan lama ida'uu sadii walqixxaa 5 jedheetti hima guyyaa jalqabaa. Gara guyyaan itti aanutti 4 ida'uu takkaadhaa walqixxaa 5 yeroo jedhuun isaan akkam jedhan deemsa seeganii kan kaleessa lama ida'uu sadii nuun jette jiba jechuudha jedhanii hin deebisanii seetan. Egaa eessa jirta warri Rift Vaaliidha jirra jedhame. Qosaa koo isatti aanutti yeroo darbu gurbaa tokkotu jira ture ilma isaatii waliin osoo haasaa jiru ilma isaatiin akkam jedhan seetanii yaalma koo har'a naadhumattee gurbaan tokko yeroo baay'ee bilbilee isin ajjeesaa eeggadhu naan jedhaa jira yeroo jedhu
mucaanis yoomii sun ajjeesin jedhee yeroo jedhu sa'aatiin 8 irratti na eeggannaan jedhee yeroo jedhu mucaanis saayizii abbaa koo jedheen abbaan immoo maal ilma koo waan abdatte qabdamoo yeroo jedhu lakki abbaa koo habashaan beellama hin kabaju kanaafuu sa'aatii 8 9 jiraachuu dandeessaa jedheen mee warri beellama kabajan komentii jalatti sin beellameen jira achirratti na argadhaa sin jedha qosaa koo isa taa'anii yeroon darbu mucayyoo ganda keenyaa takkattuu ulfaa'ee haadha seet bira gatte ayyee nan ulfaa'ee yeroo jechuun ani bade jetteeti haadhi yeroo dhiirri harmasi tuqe doonti jedhiinii yoo qaama saalaa keessi tuqe stop jedhiinii siin jenne jettee yeroo itti maraatti mucaanis jedheeniin ture barii yeroo inni harma koo qaama saalaa koo walirra na tuqe doonti stoppiin jedheenii jettee ammas qosaa biraatti yeroo siin darbu mucaa takkattuu meekaappii baay'ee dibatti mobaayilii fiidhaa fees rikogniishinii yookaan immoo isa fuulaan banamu isaan irratti hidhattee mobaayilii ishii banamuu fi bijaa na gaafatte mobaayilii koo naaf banamuu didee yeroo naan jettu akkana ta'e maaloo meekaappii dibattee hin mokkortuu hin jedheen qosaan koo kan biraadhaa siikiin koo kan durii tokko yeroo siikii fi amma waliin wal dhungatan suuraa isheetiin kaasee natti ergitee fi ani immoo kaasee fi abbaa isheetti seen dubale tokko laalaa tokko nyaatu jedhe artistiin keenya qosaa koo kan biraattis ammas yeroon darbu haadha manaa abshaaltuu takkatti ture dooktara bira deemti dooktaricha bira deemtee abbaan manaa koo halkan ni haasa'aa jettee dooktarichinis qoricha barbaaddeetti qoricha baasee yeroo itti kennu qoricha waraqaarra barreessee kennaaf priskiripshinii jechuudha yeroo ishiin lakki dooktara kunis hin gallee maaloo akkamitti naan galle yeroo jedhuun ani kan hin barbaade akka sagaleen isaa akka gaariitti natti dhaga'amuuf malee akka inni dhaabuuf miti mee dubartii abshaaltuu tanaaf oggota akka laayifii kennaaf qosaa koo isa dhumaatti yeroon darbu yeroo darbe tokko abbaa kootiin abbaa yeroo hirriiba manaamu keessa kophee yeroo naabittuun argee yeroon jedhuun yoo mala keessa irreeffatte ammas abjuu dhufurratti yeroon surrii yookaan kofoo siif bitu na agartaa hin jedhu seetanii qophii keenya irraa dhufnee jirra warreen amammaa nu bira turtan akka viidiyoo keenyaan gammadan itti bohaartan itti amanna egaa warreen chaanaalii yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaadha laayik godhaa chaanaalii keessattis immoo sheer nuuf godhaa isiniif jenna amma viidiyoo biraatiin wal arganutti nagaatti naaf jiraadhaa bakka jirtanitti nagaa ta'aa